Maal jedhe seeta dan jedhe dan house married leave are you come back yet jedhe maal jechuudha ishimee hiikimee auzu billah warri si jala dhufus warruma akkasiiti. ayetti ingiliffa isin barsiisa jettee atu yoo homa jettee nu barsiiftu dadhabde wallaaltee milittee ofirra dhaabadhu akkasi jabaadhu ingiliffa isin barsiisa jettee torbeetu Ani ka dhufu Friday dha. Si jammarta kaffaa. Friday dabre barsiisee ture isa turteeti. kuno ingiliffa kana dubbisi ingiliffa kana kuno Oh, that's Madda. Dobby. How's married life? Are you come back yet? Ya Rabbi. Kanuma ingiliffa hagana dheerataa doobbiin jedhu dooni jedha maal godha isheen akkamitti haa dubbisu I meant Dobby jedhe kaati immoo Dobby jetteetiin hin beekuu qabda. dooni jedhe maal godhadhee dooni jennaan doonaatii se'ee maal haa godhu faayi ingildiin jira moo akkam akkaataan Qabda ishee. Amma inni waan jedhe jiruun bultii yookaan heerumaa akkamii bareedaadhaa deebitee jirta jedhe jiruun gaariidha lafti jiidhaadha namni jiidhaadha akka jiite karaa beenne maarree akka jiite karaa beenne alhamdulillah lafti jiidhaadha jettee alhamdulillah namni illee jiidha galata rabbi maashaallah baga rabbi si jiise kamalaa gonu reema sanii miti bara akkamme astaghfirullah wallahi akkatti deemee qohin tokko illee barreesse arsicha jedha how dubbi how with married living did you come to back it's sin jedhe okay kainni naan jedhe hiike wallahi ingiliffa kana milaal kuno arsicha jedha gurbichi jechuudha afaan arsiitiin barreesse ingiliffa arsiiti kunam maddaan ingiliffa wallagga yookaan ammoo ingiliffa walloo barreesse walloo moo'eessa maddaan baale barreesse baale kun amma arsiidha ingiliffa arsiiti kun amma naa gara sirriitti dubbisee akka irra fiigan argitanii ijoollee wallahi amma laal as jalatti tokko maal jedha how are you haadha faaxee how you been jedha biini ani biini sileessa godha argite how you been ben jechuun hin qabdi jedhiin hin qabdi jedhiin itti him I answer to good I really love you in the marriage. Yes. This is English very professional, very samuna seno. Wallahi nata English pakana kana barresi bullokiya. Follow si godera kesan kotto. Ya Rabbi kana gaya godhe ati kanu fajiru kan. Jangan kena to kolle mal dada fate. King Rabbi ya iti English fajala kana barrefama jiru nahi kime nahi English fajala kana barrefama ro America do fajira kapchiro safera. Ndo pinas. America dhufto so siin jedhani akkuma America xiyyaarri lafaan si buusetti wanti ati jalqaba afaan hin qabdu maal cappuccino Starbucks oh cappuccino fudhattee dirree xiyyaaraati manatti si galan jechi jalqaba ingiliffaa ati shukrii ittiin galfattu yookaan alhamdulillah ittiin jettu ingiliffaan maali before coming in America very good my Allah me I am coming America I am very happy I am abjungan kona dugomu thank you Allah this English mal goda wanga banin jera kan habibti di mal kana ka wa hata mal goda kun English ay afan be kan nama lama si dhufe ajennu namni ati dubbisaatiin hin turte Eda ka ido ayo dheeraadha tokko qaamni isaa guutuudha dheeraa guutuu bareedaa yoo laalte baqa jiraame akkasi tokko immoo jiddu galeessa gabaabas miti baqa he's like 50-50 lama kun yoo si dhufa nama tokko 35 umriin tokko immoo 48 san keessa tokko dhufe yoo sitti marame
Kam faana galta? Tokko 48 tokko meeqa jette? 35. Gabaabaadha moo dheeraadha? Lachuu dheeraadha. Ka 48 kun baxaam itti dheeraadha. Hin bareeda waa hunda qaba. 35 kun 50. 48 sanfaana gala ka waa hunda qabu san ka ollaa nama laalchifne manuma keessa nama horatu san isa isa wayya wallaahi. Bifti angana maskootii irraan gadi xachuun barbaadu ani. Balbala namaa gallaalu. Mana simbasu suram, mana simbasu, manuma si cufaa, makina baratuun hin jiru, my friend this, my friend that, my dog this, my kingo this jechuun hin jiru. Manuma teettee falafalu bicha. Ijoollee moo? Ijoollee sangaa uffatu asruufaa mi ofi? Inni dalagaa qofa mana gadi simbasu akka namni si argu. Ijoollee san eenyutu bakka wannoo geessa ijoolleen injoo hin gootu geessa wannoo eenyu deeman. Baasa qabattee deemta. Kanaas rakkoon qabu ka akkas taanaan aadiidha hin falafalaa fi abeeftee rakkoon qabu. Ilmaan 12 barbaadaa siin jedha. Yoo danda'e jedha diddamalleen dhalaafi. It's weird to go. I know you're where you Rabbi si jaaladha si fuudhuu hedda siin jedhee. Yoo tana cadhi dullacha wayitii cadhi rifeensatti areeda dibee rifeensatti qalamii dibee areeda qalamii dibee dhufuu hedda haadha faate jedha seenee rafuudhaaf. Bakka seenee rafuudha miskiinni. Siliibbaa giriitti qorree jennaan dhufe. Haati faatee Ameerikaa yoo dhufte isteenni jalqaba isiin dhaquu feetu eessa? Denver, Colorado. Ya Rabbi, maaliif? Nagoo marra? Minnesota, Denver, Colorado, Colorado dhaquu fedha. Jalqaba dhaqe no kam. Ilmte kolfara. Welcome hanjetti ijoolleen akkam. Maddaan koo waade Washington DC jira dirqama maddaa birallee dhaquun dirqama. Gina moo my first thing kiyya Denver Colorado dha. Achirraa ka'ee Washington. Okay, amma haati faatee nama wayii argatte haa jennu. Namni isin argatte kuni nama bareedaadha miskiina. Interview lo godharta bar just your interview lo godharta maal inni eenyu kaasi barbaadu dhufa kaata akkam taate namittiin maal kana barbaadu dhufa qaran arguudha bee asirra waggaa meeqa waggaa 7 asirra ati silkii qabattee tiktaakii bicha ittiin banatuu fi maal daladdaa gammaan jana jantu Habibti tiya dhageeffadhu an diyaasbooraa janaan januudhaaf diyaasbooraan fayyaan qabdu tiraaka keessa taa'ee sa'aatii 24 achinatti hargufata anaa feemasiidha nageenya kiyyoo feeguu barbaada Habibti tiya fayyaa qabdaatiin namni miira keessa ga'ee oh calm baby calm down yes under the table under the door in the house cinqaadha gaafa kanaati faate akkas miseenjara keessa bulti durriyyeen Amerikaan akkana mataan dhaabatti malee ani inshallah hojjechoonni akkasii sunnarra hafa Habibti fayyaa qabdaati inshallah Amerikaan akkana mataan dhaabatti hai Mata wallahi. Ishi inuma kufteti. La si jamar to kufana. Wallahi dhageeffadhu. Wallahi dobbi. Serious wallahi serious. Argamni hajannu argame jennu me. Realistically jedhani faranji realistically. Dobbi ko amma argame hajannu. Gaafa argame kana. Dhageeffadhu sirri dhugaa keetiin dhageeffadhu. Sifita ka yoom sifite bikkaan deemu beektaa dubbiidhaan. Haya deemishi deem. Abomboleetti. Si jammar namticha argatte. Godhatti ture. Namticha argatte manatti waliin galte ati immoo Ameerikaa maaf itti heerumtee as dhufte haa jennu. Namticha kana maal jettee biraa deemta akkami biraa deemta like deebitee immoo heega biraa deemtee booda connectionii isa wajjin kontaaktii hin qabaatta. Tokkoffaa karooruma kiyya keessa iyyuu jireenyuma kiyya keessa iyyuu wanni jiru wanni waadaallee rabbii kiyyaaf of galchee jiru
dantaa waan takkaatiif jecha rabbiin ilma namaatiif waliin dandabalini waadaa jireenya kiyyaati kun just no Ameerikaa yookaan no Kanaadaa waadaa jireenya kiyyaati waan takkaaf jecha dantaa tokkoof jecha rakkina tokkoof jecha nama sanirra hirkifadhee irra fe'adhee irra baafadhu jireenya kan koo keessa hin jiru inshallah Ameerikaa miti Kanaadaan inshallah zaqamti malee ilma namaa tokko dantaa waan takkaatiif jecha ittiin hirkadhu just namummaa isaa jaaladhee inni sun kana baasu yoo ta'e fuuldurri kiyya isaa waliin ifa hiyyeessa ta'a gurraacha ta'a diimaa ta'a kadhaa ta'a furdaa ta'a kanan baasne yoo ta'e ammoo neefar karooruma kiyya keessa yoo hin jiru. Ishii haati faatee dhiiraa akkamii feete silaamsu argatte? Ani akka jireenya kiyyaatitti dhiirri an barbaadu dhiira naaf abboomuun fedha. Abbaa manaa bichaa naa ta'uu osoo hin taane dhiira waa sadi naa ta'u obboleessas abbas abbaa manaas naa ta'uun fedha. Dhiira yoo an dogongoree na gorfatuun fedha. Argite dhiira yoo an dadhabeelee naa wajji dadhaba. Ammas dhiira natti qaanfatuun fedhu. Dhiira yoo an dadhabe wajjin dadhabu jechuun fakkeenyaaf gaafa an rakkadhe gaafa an dhibame wanni rakkinni kan koo kamiinuu akka rakkinna isaatitti ilaalu jechuudha. Ammas dhiira naa wajjin natti qaanfatu hin fedhu never dhiira natti qaanfatu haadha manaa isaa ta'uu fakkeenya dhiirota tokko yoo argite ni waakkatanii haadha manaa isaa ta'uu ni waakkataa ni dhoffataa ittiin qaanfata dhiira akkasiisanii waliin rabbii yeeffadhe funyaaniin na haaba wallaahi funyaaniin jireenyi sun nin fedhu nafseema dhiira akkasiisan nan keessummeessa ka fedhe taanaan gurraacha ta'a gabaabaa ta'a diimaa ta'a. Just eenyummaa fi yeroo dhugaa rabbi dubbadhu dhiira gabaabaa hin feetaa osoo sitti dhufe. Wallaahi quraana rabbitti kakadhe nan fedha. Kan bichaa yoo qabaate nan fedha. Kana qofa. Doolaara osoo hin taane doolaarri isaa yoo kana jiraate nan fedha dhiira gabaabaa. Because gabaabinna isaa uumama rabbi kennaafi. Yoo si gadi gabaabaa ta'e waati amma caammaa godhattee faaya wajjin deemtu yoo inni si biratti jaartii fakkaate hin taa'amu. Jaartii maa jaartii fakkaata inni bar dhiira du'aa feetellee si tukaasaa baraate yoo jabduu taate isuma hin jirre kana nama gootee mimmiidheessitee maaragdee baasuu ni dandeessa. Ishii qoy waa si gaafadha wanna ati yaaduu qabdu namni tokko dheeraa samii san jira wayi bareeddina rabbitti kenne bilillee mana keessaa kana fakkaata kana hin qabu kun jechuun hin jiraa miti koddaadha jechuudha 4G Amazon irraa bitamee jechuudha. Ishii atta gootash maal si fayyadamee na himu. Telefoon beektaa yoo nama dhibdi maal godha riistartii godhanii riistartii godha. Riistartii godhuu jechuun dhagaye. Gaafa bakka tana dhufee bakka tana adeeme bakka namni tokko gabaa takka yoo gabaa yoo baate salbaaja hedduu keessa dhatta. Salbaaja hedduu kana keessa qalbiin kanallee siin jetti. Garuu tokko irra murteessitee yoo achiin baane sammuun keessi dadhabanii beektaa miti. Kanaafuu jireenya addunyaa kanarratti deemtee ati tokkorra murteessuun kan kee dirqama kan kooti malee lakki torbee takka uffadhee gatee kan biraa bitaa hoo jette kisaaraa kan keetis ilaaluu qabdaa bifti. Anamma asii ganna qalan malee dhiiruma gabaabaa inuma hin jaalanne. Sanii si gaafataa malaaxaa dhiira malaaxaa rabbiin irraa haa qabattee bardu'aayii godhattee akkasuma malaaxaatti ni rumne wallootii. Namitti warraan dhaggeeffadhu jaarsi kee malaaxaa miti by the way. Jaarsi kee ulfaatuu qaba. Of course, malata, what you different malata in the photo. Namni kenna laal. Thank you. Gaafisan bagana gaafatte. Namni kenna yoo qallatte HIV qabdaa siin jedha. Yoo furdatte jiimii dhaqi du'uu addaa siin jedha. Babooleen nama jalaa garatti baatu qabdu. Yeah, I know. Kanaafuu amma jaarsa kee yoo argite malaaxaa jechuun argitaa kan sani malaaxaa jechuun. Jechuun agarsiisa rifeensa wayii numa qaqqabaa jechuudha kan kee amma. No. Skin to skin malaaxaa jechuun skin like skiniin isaa akkana yoo ta'e. Jechuudha manni haa xiqqoo wanna ta'u malee waa rifeensi abdii nama hortu. Yoo faaxuu ta'e immoo jechuudha. Faaxuun rifeensa guutuu qaba. Bikka kana akkana ol siqee jechuudha.
Faaxuu Ol jedhama. siqe Habibti siqe gaafa ilmoota akka dhalchu gaafa ilmoo nama dhalchu inuma siqaarti bara argitee garuu siquu amantee bara tuyyuu. Insiqu gaafa dhalatu akkas dhalate abbaa isaatu akkas jira. Maal taate namitti na gaafadhu ani. Dhaloota yoo ta'e rakkoo this is nature. Gaafa dhalatu zis godhani bika kanaan doktorri yeroo fuularraa akkana fuula dhiqu achi akkana xiqqoo dubatti Jechuun gaafa dhalatu jechuudha. This is nature jedhi ka afaan Ingiliffaatiin maal dinnichaa fakkaatee naafuu ta'e. This is nature. Kana waan ta'eef amma qubni namaa qubni kun shananuu wal qixaa miti. Tokko dheeraa, tokko gabaabaa, tokko jiddu galeessa. Kun immoo akkuma fedhe karma fedhe garagala. Ani amma gabbahee fedhinnaa kiyya hime. Fedhinnaan hime san irratti akkasiin fedhu jettee akkana argatte at least dhibbarraan dhibbattis ta'uu baatu 87 or 90% argadde. Yaa dhugaa kan keetii bar namni jechuun akka yaadaa harka kan keerraa yoo argattu akka yaada keetii nama fakkeenyaa fi dhiira bareedaa kwaalitii isaa eeggateen fedha kan yeroo suufa uffatu suufiin irraa bareedu dheeraaf fedha bakka injiraa miti dhiira injiraa yeroo deemu injiraa miti bakka ariifaan fedha jechuudha akka nama sibiila kaasetti dhiira ariifa nam fedha jechuudha gin ka rabbiin natti qabu hin beeku garuu ammallee hadhallee rabbii kiyyatti boruuf iftaan inni rabbii kiyya wanni an qabu rabbiin dhiiruma ligidaaya dayyuusa rabbiin natti hin qabin dhiira osoo mana jiru mana jiraachuu isaan beenne wallaahi billaahi rabbii kadhe dhiira akkasiis ammoo dhaabadhee rabbi naa hambisu dhaabichan rabbi naa hambisu malee dhiiruma ligidaaya mana jiraachuu isaa hin beenne ka gisee namni alaayee jedhe haati mana afootti uttaaltee dubbattu inni manuma kana keessa lafuma qabatee taa'u yeroo oorruudhaaf horii waa balleessu inni asuma lafa qabatee taa'u. Bakka injiraa miti waa takka keessa hin jirre yoo ati dhibamtee ciifte manni kan kee hundi ciise ijoolleen tanteellee achuma beelofti horiin illee jabbileen isa achuma kooti inni waa takka keessa hin jiru dayyuusa jechuudha bas ati lafaa kaatee waa goote nyaate ati goone taanaan kalaas surree ofiillee paantii waliin keessaa baya achumallee ta'e inuma galaa inuma rafaa inuma baya rabbiin akkasiisan dhaabee naa hambisu dhaabee dhaabicha naa hambisu malee yaa rabbii kiyya natti hin qabinati yaa rabbii kiyya hin dandeettaa hin argita bakka inni jiru hin argita yaa rabbi irraa na fageessi ati yaa rabbi waaqa halkan kana wallaahi fajriin geette yaa rabbi bakka inni jiru hin argita irraa na fageessi wallaahi yoo makiinaan kan itti deeman ta'e rabbiin makiinaa sana na argisiisin yoo taaksii ta'e taaksii yaa rabbii kiyya wallaahi billaahi. Ijumaan arguun fedhu ijumaan dhaga'uun fedhu maqaa isaa maqama isaa dhaga'uun fedhu ligidaaya akkasiis ammoo awuzu billaa Rabbi akkaataa jamte siifaa godhu. Mee maaltu keessaa sii guute yoo naan jette harki irra caalaan kanaa guute argite harki irra caalaan kan guutamee argame jaarsi kiyya alhamdulillah. Dheeraadha. Magaalaa diimaadhaan namni diimaa miti jaarsi kiyya magaalaa. Xiqqoo amma hagana argate diimachuuf achi gara diiminnaa like takka jedhee tarkaanfataara. Himmu wannoodha adatuma si waliin rafee fuuli kun fuudhee maal jedhee ati fuula waan gama bar dhiira dubartii gurraacheessaa bar. Meelaal dubartiin takka dhiira aditti heerumtee kasala gooti maaliif ganama galgala isiin teetteetuma yeroo inni surree jijjiirate qanyiiftuudha yeroo inni paantii jijjiirate qanyiiftuudha yoo alarraa shittoo afuufatee akka tasaa galee qanyiiftuudha yoo afuufatee bahe qanyiiftuudha yoo inni bakka hin jiraa miti isiin laal guyyaa takka fuula isiin hiikkattu bar guyyaa takka osoo fuula hiikkatiin qarbi galti guyyaa takka osoo fuula hiikkatiin deemee irra fuudha guyyaa isiin teetteetuma akkana godhatte akka re'ee roobni tumee tana bakka akkanuma godhatti gaaf kan diigammaan kun deemee wada bilaa qayyiraan wallaahi hin jijjiirama diigammaan kun deemee gaafa garuu dubartiin mana keessaa sabbata taatee fi qabattoo taatee fi abshir jetteeni yoo inni waayyuu oorruu gatee deeme abshir deemi natu dalagaa kana ijoollee tiyyaa wajjin yookaan ammoo natu dalagaa geelee tiyyaa wajjin deemi yalla karaa sii midheesse hamtuun sin argin abbaa munaa kiyya jettee adda dhungattee hoosiin geegessite usuu hin nyaatin quufee usuun uffatiin bareedee zana jedhee kolfaa ashaqaa gala. Diima amma laal gurraachummaan kun uyyuu ni diimata. Garuu gaafa laal dubartiin bulguun mana keessa teettee akka bulguutti achuma qanyiiftu inni bulguma ta'aa deema. Akkana wal keessa gada seenaa dheeraan kunillee gabaabbata. Akkana deema wallaahi na amane. Akkasii kana waan ta'eef
magaala irraa gama diibaatiif deebi'e jechuudha. Sutuma suutaan tarkaanfatee jaarsi kiyya immoo dhiira qal'oon jaaladhu jedhaa ture. Jaarsi kiyya furdas miti qal'aadha. Garuu qal'inna san argitee kana kun jiraannaan jiraami harkuma kana rabbii shananuma kana rabbii nirraan fuudhatin. Habibti tiya ganama akka lafa ol kaate maangoodhaaf abukaatoodha aanani walitti gaddaa ki dammaa waliin itti gadi qabi. Guyyaallee waan garaagaraa jijjiiri itti gadi qabi. Mani kaanii kamaa eegan gaafaan dhaqu jechuudha. Gaafaan dhaqu mul'i isaa kan harka takkachaan akkana hammadhee bakka hin gahu qal'inna irraa jechuudha. Amma innaa deebi'u kana haagi kenneef shoo jechuuf hin jiraa miree haagi olii kennani. Harka lamaanuu itti maramee naagahuu dadhabee jechuudha. Si galaami? Kun maali? Result jedhama. Change of result. Kana hiiki yoo sama haasofnu what about all maalinni? What about all? All jechuun guutuu jechuun hunda. Okay. Let him work out jechuun. Inni deemee workoutii haa godhu dhaqee sibiila onnoo akka nama abaaramee ol guuran san hin beektaami akkan haa godhu jechuu sibiila. Afaan Oromoo barreessa jala kanaa biloo keessa godha warri Ingiliffaan mataa nu nyaata hartan ajandaa kenna jijjiirudha. Kana waan ta'eef ka furdinnaa is okay jaarsikii amma laal burcii bareeda isaa. Laa wallah kan jaarsi maashaallah bareeda jira wallah amma dhiirri gari argitee miti waan hoolaa liqimse fakkaata mataa hoolaa waan liqimse mataa sangaa waan liqimse fakkaata wallahi billahi. Usudoo imal daka keessa jigu rabbiin bichaan haa beeku wallahi eessaan haadhuma manaa ofii tanaayyuu gara gammachiisuun hin qabu bar hin jiraa miti akka kuwaa awwannoo kanaatitti kun akka tiraasii kanaatti gubbaa kanarra akkanatti taa'aa laal eessaa walitti dhufan rabbi jedheeti samaa innaa mindiriidha wallahi akkanatti taa'aa eessaa walitti dhufan kun akkanatti taa'anni as gubbaa jirame eessaa walitti dhufan obboleessa kiyya dubartiin laal bar waa obsituudha bar alhamdulillah jettee tubateetti bakka alhamdulillah tunummaan uyyuu qe'ee warra kennaa tunuyyuu hin jirtu alhamdulillah jettee. Stupid. Wallahi stupid. Akkasi baza ላይ ደግሞ ሀላፍ አመላ everything ወላ alhamdulillah kuma barbaade everything alhamdulillah jechuun du'aayin tiyya argite ta naaqee balamte ramadaana keessa jechuudha. Naaqee balamteeti sanbooda waasa jaabu keessa ani Afrikaan deemu jedhee ture. Afrika makan deemee yoo heerume asii ganna qalaa jedhe. Sometime rabbiin kunillee waan ati jibbitu yookaan hin godhu jettee takka si goosisaa jechuudha. For the first time hireen bikka si baatu hin beektu. For the first time Africa jechuun kee gaafa isa bira dhaqee jechuudha. Gaafa dhaqu jechuudha. Bakka Africa hin deemu osuma jedhu rabbiin carraa kee hireen kee achi midhaanii bishaan kee achi jedhee ani planning kiyya first Africa time yoo dhaqe Itoophiyaa wingii jedhan san. Amma rabbiin jidduma kanatti South Africa wingii dirgum godhee bittin godhee nageesse. Gaafa dhaqu namnis walqixa deema makiinaadhaan makiinaanis namaa walqixa deemti. Jijjiirama guddaadha jedhi kun baay'ee. Achi waan takka argeen beenne arge. Makiinaa kana amma jaarsi kan keetiif makiinaan biyya sanillee walqixa deeman jechuudha ija kanaan. Makiinaa qaba jaarsi kiyya makiinaan deema makiinaan bahee makiinaan gala Ameerikaan ima jedhi jiruun South Africa jechuudha. Baxxaa mitti sana xalteerti South Afrikaan. Achi amma ani te Amerikaa dhufe diasporaan kara godhataa osuma deemu tokko dhufe makiinaa dhufe luka kiyyaa fi makiinaan ispeesii hagattii tanaatu jidduu jira. Maal barbaadde? Windoo gabbuuse Masha Allah I like you dabbanaan jedhu seeta. Firiidha jechuudha waan barbaadan gaafachuu hin danda'ani. Very 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 technology smart stupid. Kana waan ta'eef sometime
akkana goonu akkasin taanu maalin taanu malaqiyyoo midhagadii kudha jenna rabbiin immoo waanuma san fuudhee dirgam godhee irra nu kaa. So yaa wanni sun dhugama maali latti argebeef taane natti himi gizee koyetiin jiru ummata biyya kanaa ni argaa in jaalatan keessattuu Oromoodhaa ati jennaan warra Abiyyi Ahmadiiti isin jedhan hin jaalatan. Koyeeti wajjin teennaa koyeeti nuuf isaaniif illee qixaa hin jaalatan. Bakka hundatti gaheedhaa fi paaworii ol'aanaa ummata biyya kanaatitu qaba. Koyeetiin keessatti dooftorri isaanii barsiisaan isaanii sammuun isaanii baay'ee ismaartiidha. Hawaasa keessatti yoo laalteetiin jettu qarooma misiraa durii jedhanii baratanii yoo argite biyya qaroomaan sadarkaa irra jirtu jechuudha biyyatti tolu.